Pesina kopida ko. Ako kasi ko na kahoto. No, bakka Oromoon hedduu jirtu goona. Eda Minnesota Arsiyaane. Atlanta. Atlanta Oromoon hedduu jirtu kajafe. Deeggartoota keetii yoo waan na keessatti. Dhaga yoo waan na keessatti waan nama gangalchitu naana kano. Ay. Otre Atlanta baay'ee. Abo Seidos la arre hidai garafni au sa hidai mutawlo ni. Nin fina ji. Narri fadde. Dr. Nuruddin kef Dr. Nuruddin. Anin gammandalle inni salfadheef seddoodha. Abun namars gowa. Awoo callisee beeksisa dalagate. Gowa nyaatu qofa. Bari dura bidi nyaata bar biddeen ma cafe bar biddeen ma malee amma nyaata ka qabu isaa nyaatu na gargaari. Bo khille jaatam nyanne gurguramu khille jaatam. Khille abba jaatam fedhe nyanne. Dhiiroon tana booda eenyuun nyaata irra nyaataa qofaan wal dorgomuu qaba. Akkas baqa. Inni nyaata qofa. Nyaata malee umra takka hin beeku. Saidoon kana booda yoo maqaa isaa deeffatu barbaade yookaan nyaata isaa itti fuudhaa yookaan ammoo lola dhaabbii lola akka jalqaba warri dhaabbatee wal dhawaa ture san. Akka san filatee nama wayii deebi'ee maqaa isaa deeffachuu danda'u qaba malee riimaachii. Caffee ajandaa nurraan jijjiirinaa. Ajandaa nurraan jijjiirinaa amma ka barbaadnu ani wannummaan seeneef caffee fi abbaa qubee Minnesota. Thank you Dr. Nuruddin galatamu. Atlanta miti Minnesotatti seenaan $1,000 tokko. Laki dibba duga. Okay. Dibba Oromoo jibdaa dhuftu. Dibba. Ispoonsari latti. Bakka Dr. Nuruddin. Ispoonsari. Bakka amma kana kaazinoo waan Maastarasan dubbisaaf akka waan kana qopheessuuf maastarasan dubbisaaf. Master ya abbaan waan ni isa Dr. Nuruddin ya abbaan ispoonsara. Rakkoon hin jiru. Yes. Abbaa qubee. Nadhiisuuti de gurbaa narra dheeraadha. Umrii wal magidhaa beektaanaaf inni umrii wal magidhaa xiqqasho narra dheeraadha. Abbaa qubee wayin siima Stone Mountain kan anaaf beekaanuu guyyaa tokko amma 30 jira guyyaa tokko qofaan ol ba'e ani gaa du'aa uuman sii godha. Kisimi gaa godhee wayilaa kun sii godha malee. Silaa jabaadha Dr. Nuruddin. Stone Mountain bara yoo garte takka baanaan bu'uun du'aa uuman malee rabbi isaa gargaara. Yoo shorroitas mambuutu caffeen shorrogee bu'uura fakkaata gubara. No garin maashinaan bu'a maashinaanis kafaltee maashinaan maashinaan malagaan hortee malagaan hortee ati yoo caffee miilaan buuta moo maashinaan buuta. Caffee ani hawaasarraa hubadhee communitiin ganda san gaafadhee torbaanii manna san Stone Mountain ba waan qabatamaadha sinkii jibu kana. Basga amma akkanaa goonu Dr. Nuruddin wal qabuun akka hin jirre. Wal qabuun akka hin jirre. Haya boksii moo halaala moo? Boksi ma halaala malee. Way TikTokidha halaala. Way jaalala. Yoo narka buute narkaan baane taa yaa'oo. Tanaafuu hin jeeqa wal qabuun akka hin jirre hin jeeban. Si jala fiiguu hin danda'u garuu yoo si qabe narkaan baatu. Takka harkattee jirta tana tana rikkubatti argatte. Eegaa. Caffee adaraa waboo yoo jee mana hin gadhiisinin. Sadi gadindisu. Bilsiginna Yoo adaraa abijja gadindisa. Yoo kasi gadindisa. No, bakka naa tachiifte training godheeti eenyu gabbuse Dr. Nuruddin moo bilbila ooni jira. Jira. Hamza. No dhugatti caffee waan kana irratti haalde leeynu Oromoo keessa harkamuu qaba waan kana especially. Kaazinoo baan harre maaliif caljiyaaboo? Kaazinoo baanii isaa ni seena jeetiin se holle nuna kan joosi. Dhagee Hamza Ibrahim ta'uun beektu. Hamza ta'uun beekuti gana lafaa kee maasii waloo jedhee ku jiree fintana. Sasaduu lafaan ka'u jira. Aboo bara wanti dhumee jira. Lakkii ganaa dhaaban marsaa duraatti naan jira. Hamza. Saidoon zararani. Haya boosee itti misiri boo. Akkam jirtu nagayaa. Lubbuu rabbi baase. Saidoon bar huddii dubartii. Gowwa. Hanganatti immoo mujeeta haa gurbaan jabaase yaani bara gurbaan jabaase la gurbaan. Boomal jabaadho. Foonorii nyaata lafa laaftu. Boomal jabaadho maal jabaadha. Suwaa tak. Foonorii fuuldura harka cabsaa. Hamza. Saidoon
Sayidoon hoggaa inni sihrii godhee mucaan sihrii natti godhuuf deemaa hoggaa jiruun Sayidoon kun Oromoon ta'uu godhuun jee namichi kun Oromoodha uraageedhaa mitiyu. Aya. Hogguusanii beeyte akka mamoo yaa dhage angaafa innaatiin alaas qayyim Jusein mucaan kun immoo ta'uu beeku waayita waan beeku beeku. Haadha sibitti dhaarsu jee. Bar ol ka'uu dadhabee bar gurbaa jalaa. No akkamitti ol kabar isin himee jira. Gurbaan tireeningii miilaan qabu laal power zone namni yoonii fi tireeningii miilaan qabaanne ol ka'uu hin danda'u isaa qaama guddaa sanii mormaan namni. Mahmud yoon inni guddammaa sanni. Yaa. Foon horii nyaata kaa foon horii fi bar cabsuu kee daanyaan irraa qabe wayi gartee ati cabse. Rabbi baase sakandii sila. Rabbi baase lafeen isaa laaftu ammaas foon horii nyaataa mi. Egaa gurbaan doofaadha. Abbaa kubee ilaale isiniin tokko as keessa UFC ilaaltanii beeytaniisa. I watch UFC. Zima dheerla long time. UFC laale UFC'n sekondii 10 keessa wara fixuu jira. Sekondii 10 one punch. So amma mucaa kana laale. Rikkadiin 5 second jira 5 second rikkadiin. 5 hono kana gurbaa Umaru Janisa kana jira san. Mucaa de. Yes. Israel janii tokko sanillee najjeru. Laale wanta kana isinii malaalamma Sayiidoo fi mucaa kana jechuudha. Faayitii duraati faayitiin kun experience isaaf isa amma Sayiidoon kun wanni inni dalagee takka keessa jiraate mucaan is a good marketer. Marketer ajaa'ibaa dalageef waan kanaaf. Yes. He is a very good marketing irratti akka malee bakka wanti kun akka beekamtu hoggode Sayiidoo kana beekadhaa jira keenya. Sandalagee. Faayitii duraarra. Sun amma mucaan nama gartee marketingii beeku akka itti dalagan amma fakkeenyaaf allakkii faayitii godhuu hin deemu biyyarraa bahee maarree kajuu kun hundi beekadhu is part of marketing strategy-dha. Amannu guddaan beeku san dirree teessi. Dirree teessi tun waan irraa isaanuu qabdu. Reefu bakka dhokotee reefu tana. Dhokotee barbaadee. Kajaraa qabee karaa deebisee barre. Egaa dhokotee. Mucayyoo mootii islaamaa san. Mucayyoo san qaccee fuutee beeltii jiraame hagizee muwaan namaa kannan san fudhatteemi. Dhayitee isaa garaan dhaadhaa jiru koofiyaa jettiif kaayee taa'u kana irraa bantee qaccee gubbarra keessa beeyte. Qaccee kan laaleetuma firraa koofiyaa firra gaddeebise ammaas. Kan itti qolleen koflin. Kan mucayyoo namilee itti godhu. Ani wanni nadi Oromoon maaliif deeggartanii jallaan Islaama waan ta'eef wanni kun ispoortiidha. Isa gaggaraagalchanii. Salaataaf yaa. Dawtan nuratti maal jedhe irra deebi. Dhuga. Doktora sirri jira. Aboot saddoo deeggarra jaa maaliif deeggartee Islaama waan ta'eef wanni kun ispoortiidha salaataa miti hadiisaa miti. Ani bari isa jee qabsiisee na jala milike manaasilitti jooni jee qabsiisee. Abudii Geetaachoo. Na jala milike abdii Geetaachoo ni sodaate. Ringii duraan dursee ringii san keessa seenuu experience biraati. Waa hedduu laala kasa faayidaa isa guseetu barmiidhaa si hollataa bara. Ammaasii isa huni baadhesse uummata hedduu kana walakkaa dhaabbachuu taakka jee. Yeroo duraatiif ringii keessa seenuu. Sigaltee? Kun cufti irra walga'e ilaalla. Ammaasii nama gabaa dhagoo takka harkee beeku Sayidoon. Takka harkee beeku. Akka ijama baasa gisee deemu gisee ilkee waan haala ilkeen jajalla wanti seenuu diddee bara ilkeen. Sen wanti ilkootu sen deemu. Wanti ol seenuu diddee akka hidhii ol qabdee deemu wayyoo seenuu geedde. Itti seenuu diddee wanti. Wayyaa waan hafne seenuu maraarra. Jarri Islaamaa jabaan jira kaani jarri duraa sagartee. Idris Jaba. Idris woo. Idris dhiira dhiisi saafeen qoodde boodde Idris. Jaba. Sayidoon akkuma mucaa wantaa tokko ta'e mucaa tokko beektaa Minisoota irraa ka darban tokko jira mootummaan ka darbite ture. Wintara ani rabbiin na kaasee wintara deemee Minisoota hunoo ani dhaabbata mucaan. Maal ta'an jennaan ijoolleetu naabee naan jeetiin eeguu jira naan jaban firiizingiidha. Ati wallahi kopaasaa moo? Bar billoo negatiividha ijoolleen maal godhan beektaa jimaa qabaaniiti. Ati dhiiroo taate kottu beeknu eegi jaalin. Eessa jiran hin beeku maal hin beeku ala dhaabbatee dhaali goggogee maal taate jennaan
جولته كوتو نبر بعدا تكين الراكاز أبو ايش ايش سيدو رموز سيدو سيدو نسوك عايز قويا كان موتو ما مينيسوتا دريدو دربتي سيدو نسوك خانا سيدو Kabar. يا No, la lama wani MMN ni cafe nano te nyani beitami dur capso anjani tak beitami caso mo Kapso. كاسو كاسو Kapso. caso sane wa habzal ni Nuruddin len mo beitani Wallanso. wani sani beitani mere tan namni akana wal gade mi ro jar khaydar busan Wallanso. La ashon qamollaso. Teknika wallanso. asa amma wani kasi sani I think MMA kaysa te dur ma fayyad jeti yada كمال Ansangadur. Takka kuf sembe man kufa. akas dana laki wali ni Nasi. Ashon beku. Zalalam man takka kuf sembe. Zalalam. Jolen dar kuf. لا ده بقى جبابا بيخجاسوسن Nama gaggabaadhaa fi ijoollee horii eeyite gartee. ewa gara tolle hori Sadi beekee. جافيغا ati waraana keessa turte waraana hoggaa turte training akkana kanan fuune waraanni keenya تنانغوتو تنانغوتو ورانا Kan godhu. Maali waraanni keenya amajaa keessa deemu training akkami karaatee تنامتي أما أنقولوا أما كما جبتوا أنقولوا ترى Ngodan hin beekan. Qawwee dha'uu كاسون كاسون اللي Dhagee qawwee dha'uudhaa fi gangalachuu إيه fiiguu شكله اندمو ciqileen deemuu. Hamza ijoolleen horii aydu horii wajji qabsoo gooti. Lakkii ولي رولتي ganga bankasani wali wannummaan isaan dalaganiiu ولي رولو jijiisuudha wannummaan dalaganiiu. Yaa. Orang midari sana boleh so jala kana sene mudi raman tanah sika beber gurbu gurta kana dubang kucisa. إيه أكاسي أنا أكاسي خا نمين تكانا خفيسين بيخوان Jo karana direda kana ma janin sa jido. أنا منين خفيسين بيخوان كابسو An zara Mampu direda kana jido be nere saidon banton kun. ما أدري لا بوهم سلطة شكتي ده Woo diraamti woo. Oke nama woi tekas nanji fin jebeta. والكتير في برا مال بيخاطر Jujustuun jiidoo wajji wal dhabdi jara keenya jujustuun isa Biraazil irraa dhufte wanti kuni. Wanni waan gartee Eeshiyaadhaa fi Biraazilii wajji wal qabatu beekadhu lafa kanatti warri kamalee danda'u warra gartee amma biyya kabiib kana eenyugaa Chichiniyaa jedhaniin kana. Uummanni راشد دندن Chichiniyaa especially Chichiniyaa laal warri Chichiniyaa kuni bineensa beer jaaniin tokko wajji wal qabaa. So hedduu amma kabiib kana yoo laaltan bineensa wajji guddate beekadhu inni. Akkas. Kanaafi gurbaa kana lafa dadhaban amma UFC keessa wanni dadhabaniif jujustuu tana beekan jirri kuni. Bar wanni nama jujustuu sirrii beeku. Kasano kani beita mi dufe jira. Gurra kana itoo yoo isaan kana laalte gurri kun waan itoof maali meef gaafadha. Gurri maaliif itoo jira kana. Ulirraa. وانت أبدا أبا في جاتش Abaadha. Yaa so amma laal mucaan jooniin kun akka Itoophiyaatti waan san beeka jiidoo akka biyyaa sana osoo hin taane. Thank you. This one is different. Yes, that one very important. تعال في خني إذا سلالين جينات دوا كبا في Baida yeroo zamana haaraa Keeniyaarra namni dhufuusan tokko Niiwoorkii dhufe warra cirooti beektaa. Kana Niiwoorkiirra Atlaantaa gale. Kana mana wanta ni beektaa mana namtitti farshoo gurgurtu qafa Oromoon hundi nutti dhaqu. Beekee. Achitti shaashaa jennaan ani kiyyaan jeen beektaa dhageessee. Dhageessee shaashaa jennaan. Aboo poolisiin biyya tana akka ciroodhaa miti if eegin jeen boo haadha isaa kana jeef poolisiin qabee kuffisuuf jennaan poolisiin maree didhan darbee dikaab kaawuntii guyyaa diddam. Habudim. Hidhame. هاي جاسوت ده Hoggaa boo mucaan gurraachi Yamanii tahebbe Yamanii anaa fi baabaan wallaallee nama biraa Maali diimatee moo? Aboo addaatee aduun agarree guyyaa diddam adda Yamanii fakkaataa hoggaa boo. Maneedhaa keessa meekaapi namatti banii beektaame? Achi booda maallaqa waliin baasnee poolisichaan akka guyyaa san hin argamne jajii fuuldura akka hin argamne jennee maallaqa waliin baasnee poolisichaaf gubboo kennine. Poolisichi ni hafee anaatu tiraansileetara isaaf tahee dikaab kaawuntii jajiin hoggaa dhufu.
إني قلولا نكرا أبو نما تودي قلولا كرا تانجي بالله يا Nama lafa darbemo. إيه بر Ay lafande. بر نما متي بر خطر بوليس بوليس بر Ay. بنا بوليس تيجي مالجين غدابر بجنا غورا چامي بوليس چرو خيسنا ميكان كوفيسين اجيتي اساو بوليس تيجي Lol. Abo ana fudin. Oduru gannat. كوكو كونتر على كوفر چيزه كورت تنجي اوسو اگلو قولوا كلام ما تمشي قولوا الله تكون وي جلتا في عذاب انجي مالك خفلي نتيجه بودا مال كوني خفلي مالك حافظ سيفون تكو دغه مالك حافظن غنمان باسا بيتيفي مينيسوتا تيكلشين الى اما ايس جرام بيو غنمان مينيسوتا باسا غلشينه ايه Ay ni bade. باسا اما ايس جرام بيو ايجا ولي اسبا Uli khalas sabare. بوليس يوركو دكتور سيفون تكو اسجلا چفينا باسا چفي مون دندي ايجا سيفو بودكاست تكو سيفو بودكاست تكو بودكاست سلا كورتو سيفوني مولكي سيفون كده Kami dera mo gawaba yo dera te. Saifu malaki. اباكو يبدي اباكو No. Seifu. Daga Kazinova. Seifu fi chaffeni wallolan saisaniti bitwi khanurakisu. Si komando fi harargi addabasu nurakisa. Kana fatuma daba. Rabbi otodatan. Unto kas dana ne. سيفو الباسي سيفو خدي دير على نيس دير هذا نمر دير على بي ولي لا Olbasi Seifu olbasi. سيفون نندو يوني اباكو يبدي اباكو يبغى سيفون انا مشي اباكو بيتين a good match Training ngodu Saifu laki Saifu training ngodu. Ba trainingi godhu ba te fitnaan achi booda dhuftu namni danda'uun sin jeewar. خلي بيتها من نياتا بريدا نياتا غوغو نغري اسر تايتو من نياتا جاي باكر غورتا Nyaanni Saidu fu mango. Nyaanni Saidu fu mango. Nyaanni Saidu fu mango ora kha waan da figur. Seifu mana keessa laali abo Oromoo tana si ajaa'ibsiisaa cafe. Seifu kophaa jiraata nyaata fiif godhaa laayifii garsiisa. Yeah. I'm proud of that. Timbona. Kun akkasii amma Oromoo maal jedha kana laala distii nu garsiisuu deema karabbi abaare jaartii san fuudhee abaare. Sumbar dandeessida. Sumbar beekumsa. Rabbuma dhiira distii jala galcha jaanini. Dr. Nuruddin Barsan, everybody cooks. I cook too. I'm a good cooker actually. I do. Yeah, everybody I cooks. do the same. Yeah. Tokko bar laastika guutuun fixee jee Seifuun akkam fuune maaliif distii godhee jaartiitii yanatti kaasee jee. Seifuun laayifii distii hoggaa godhu jaartiin itti kaate namchichatti. Aboo maal jee Seifuun yoo fuudhe ani laastika guutuun fixee naan jedhe $20 jimaa goggogaa yoo inni fuudhe. Ani namaa miti naan jedhe aboo Seifu rabbi isaa gargaaruun jeen guyyaa kan. Jaartii olfaan ka'e. Godin jettiin. Ono dhiirti qateetii dhaabbattee kushiinaa keessa nyaata goote. Jara lamaatu beetee isaa hibbanii jaartii guurataniitiin vaakeeshina deeman. Vaakeeshina deemanii jennaan Airbnb takka waliin kireeffatan. Amma jennaan kaan hiriyaa ol ka'ee nyaata godhuu beekaa nyaata godhe ganama breekfaastii. Amma jaartiin kaanii arkiteetiin dhuftee kaan rafu jiraa beeke. Dhuftee ruuma jiraniimi. Dhuftee bira ciifteetiini. Abo ka'iiti atis faxara naaf godhii jetteen. Akka marxoo ol qabateetini billaa qabatee kaan bira dhaqe haadha raa'u jaartiin natti kaaftaa jeen ho'i daawwas. Namni nyaata godhuu hin beekne kuni yeroo baay'ee jaartii wal dhaba beetee nama akka keenyaa kana laalee. Yep. Biraamata saniif haa godhu. Caffee ati godhuu ni beektaa nyaata? Anyata isin godha akarti godhu beeka. Oh maashaallah. Waan hin beekne nyaata Oromoodhaa kan hedduun beeku. Nyaata garuu. Samimee caffee nyaanni ati nyaata keessaa kan ati itti bestiidha fakkeenyaaf dalaguu irratti. Fiisha kaartii dalagaa. Isteeka kaartii dalagaa.
Chikiniin godhuu hin beekaa. Nyaata Oromoon hulbatumaa fi Ruzaan hin beekne. Hulbata Ruzaan beeku. Kun silaayittis baru hojii dhiiraatii miti hojii dhalaati ulbanneen. Hulbata Ruzaan beeku. Ulbannee. Waa waxooxii kan hin beeku. Mashallah. Waxooxii hin beeku. Suphuu maraka. Suphee kaartiin godha. Alaas biramaan. Suphiin hin beeku. Amma duuba boksingii kana wantaa wajji Saifuu wajji yoom seentan qoyi Saifuun. Dhagee Saifuudhaa fi abbaa qubeedhaa waliin nanaqa. Yoo dhiyeessan. Nama lama bakka takka immoo. Nama lama bakka takka nanaqa. No akkasii akkana haa godhu. Biyaan isin danda'u. No haa godhu. I think Caffee hin danda'u. Abbaa qubee kana na baasa. nan dandeessu Saifu. Nan dandeessu. Abbaa qubee ati namni hundi silaalaa kam. Nan dandeessu laalaani I've been training almost 20 years. Nan dandeessu. Alloomina kiyya kana laalina. Wallahi seenda. Sabo ani bar gurraacha mataa tura baleessa kiyya. Dhagee inumaa. Si lama danda Saifuun si lama danda. Taa egaa akkana jeeniin. Si lama. Dhugamma. Maalirraa kaaftan immoo waan kana maalirraa kaaftanii eessatti jirtan? Lakkee Noorz Ameerikatti qopheessaa faayitii Oromoodha. Let's do that. Noorz Ameerikatti qopheessinaa akka Osfaanaadha. Yes. San dura qabanu ana. Faayitii kana godhuuf bar qopheessu waan guddaa si fe'isaa bareessa. No. Riskii laayifii no. No. You need money. Big money. I know that, but It's very tough. Akka kubbatti miti bar. Look, like Casanova, namni kacha fedha kun amma fakkeenyaaf he's a well known around the world. So at least 10,000, 20,000 yoo qabaanne we can make a good fight. I'm telling you. Namni amma gartee waan ni godhu nama advertisement hin qabne yoo taate. No, la. Noorz Ameerikatti dirqama dooktara mataa keetii qabaachuudha qabda. Yes. Inshuraansii qabaachuudha qabda. Ni qabna reewu nuti dooktara adeero dooktara Actually, innis millions of dollars. Amma FC'n Lubbuu namaa jira baras jidduu. Lubbuu namaa bada baras jidduu. amma bar FC'n asii amma FC'n kiyyaan FC kun like he have like 100 millions of dollars bar. Yes. Jeetii waa fide sanii fakkaata. Akkatiif. Wanni kun hundinuu naayimi madaaliyaa jarri fudhatanii fi mallaqa jarri hoggaa mo'atan fudhatan san hundaa'u isaatu qopheessa. Isa qopheessa. Isa kenna. Wanni waan And he make millions at the same time. Yeah. Akkasuma godha. Haa ta'u naayimi. Saif laale. Saif nama kana wal tumsiisuudhaaf. Bar lubbuu namaa jidduu badaa bar inshuraansii mootummaan bar sittiin dhiisuu bara kana laayisensii fi kanneen bar. Laayisensii No. Bakka dhooytu qabda bara deero. No. When it comes to Abbaa qubeedha. Ni farramta. Lakki yoo farramta. Ni farramtaa bargiidha. Are you kidding me? Garuu bar ni farramtaa garuu moo ni farramtaa inshuraansii still kafalamuu jira waan kafalamuu jira. You still have to pay them. You know that there is a certain part of body you cannot be hit them. Yes. Yeah. Amma fakkeenyaaf boxingi la amma fakkeenya listen boxingi amma fakkeenyaa gisee taphatu I do that like once in a while, right? Hogguchi seentu bakkan dhooyne si himan. Okay? Bakka tanaa dhooytanii mo'amtaa, bakka kanaa dhooytanii mo'amtaa, bakka ittiin tuni qaama himan. Yoo faayitii godhuu feetan kanuma Itoophiyaa kana dhaqa. Kanuma Itoophiyaa kana irra hirmaadhaati gartee maybe exhibition faayitii isiniif haa qopheessanii. That's called exhibition fight. Kaazino keessa nuti keenya uummanna gabbuunee dirreeratti keenya uummanna. Yeah, ni ta'a akkasitti. Kanamoota feemasaa kullaal exhibition fight jaananii kuni ruulii qaba. Ruulii akka itti nama dhooytu qaba. Bakka dhooytu qaba. Asii gadi hin dhawin achii gadi hin dhawin namaan jaanii. Amma kaasii kana dhiisaati. Biyya keessatti amma biyya Hindii wanni kun UFC fightariin kun kan lookooliitu jira beeta gurguddaan. Yaa. Indiyaanonni kanaan beekamoodha. Sanuu bifa hedduu qaban. Warri Hindii kun. Kama akka FC kanatti wal lolan qaban, ka akka rislingii qaban, ka akka harkitee normal boxii qaban. Miila walitti qoegaa abbaa qubee ka miila walitti maranii akka baadiyaa biyya teenyaa sanii waltuman tokko hin jiru.
lafaa Kam ol qo'atak maal jedhanii caasoo walitti baranii wallaansoo sanuu Sanfeera. qaban. Ispeeshaalii wallaansoodhaan beekamtu Indiyaan. beekamtuudha. Itti aanee beekamtu Oromoodha. Soo kana Waan- biyya keessatti Adiira. godhuu qabdi Oromoon duraa soo gara biyya Oromoon- alaan deemne. Oromoonni qabdi. Biyya keessa ni jira amatti katabata. Keessattuu Harargee tana ciitoo jira bar. Amatti miti ijoollumaatu ijoolluma horee taphataa sarkaa dorgommitti hin qabanii garuu ijoollee jajjabdu jira. Okay. Sadarkaa biyyatti that's part of the culture. sadarkaa Waliin naa darba. biyyaa. Nyaadhu hunduu gujeetiin sayidoo qabsiisee kumaara nyaadame yaa jaffe. Mee obsitee Ati kami Saidoo Eh? maara qabsiiftaa abbaa isa. Yaa akhi na dhiisaame yaa. mee wallaahi namni sammuu yaadu tokko nama takka mee dhageeffadhaa wayin isin gaafadhaa. Mee jaalfadiiloodhaan gaafin isin gaafadhaa. Nama takka faayitii godhee hin beekne nama ringii takka keessatti hin argin takka akkamitti mee eessara dhaabbattee maallaqa qabsiistan? Of course waan inni irra qabsiise siimu. Mucaan inni hojii taphate kun giraawundii malee. Nama laalaan ittiin dhagaamne wayiiti. Mucaan inni hojii qabu san giraawundii malee dhaabbatatti humaan fidu beektaa sa'idoon fixnatii kana qabasi galee harka kana wallee daddafee nookaawutu godha jeetiin haamilee seenee tiktaakara warra Keessatti argite. naa isa paastor Federeesisaa faayitii kamirratti argite? Faayitii godheen jira ammaa dura. gizuma akkanatti useetuma gidaara tumuun arge Fadiloo amanuu qabdu Fadiloo. jeetoo gisee Akkamitti amantaa mucaa kana akka toomu akka beektu hin beeka. Akka toomu ta'u. Ani reen I already know by the way. Ani reen beekan. Itoo Hinyaa dhundhu gujeetiin kun ammoo tooraa lafa noo lamachaa ish Abu Jim. silaa miskiinaa kan ta'e maal qaba Doolaara meeqa? 2,000. Maal Awwa godhu? dhiisii onneen na balbalu jira It's okay. Wanni kun tokko itti shenaamin waan kun itti shenaamin. Waan kun itti shenaamin. Biyyatti warra mileena shanfaabsee jira. kan qaata hilliinaa san nyaatu Kanan dhiisanii barjaan bakka harkanii ni kan akka nyaatuun hin beekaa 500 deemeetiin kaan 2,000 deeme Mana hojjaatiin gaariidha. namumaatti na naqe caffe Akka kiyyaa gaafa olompii namumaatti naqe tokkootu onnee nan naqe onnee na godhe ati lamaan deemaan shaniiniin deema naan jee yoo nyaadhame lamumaan dhaba yoo inni nyaadhame shan dhaba beeki inni namuma tiktaak irraa waa walitti qabate handafkeetiin fide nyaadhu hundu gujee baatii meeqa guutu Doggora guddaa goote doggora guddaa. Asa iddoo amanee qarshii kudhan qabsiisu seedoo jecha. manguddoon inni itti dhaquu deema manguddoon qabatee itti dhaquu deema. Dhaqee manguddumaa dhaqee kana. Yaa dhaqi maaliif tamni akka Tokko raadii jaa sanaa gaafadhu. tokko dhaba. Seefu wayini maalaal dhageeffadha laal jara keenya amma faranjiin oguu waa qabsiistu betting.com kana keessa oguu seentu namni tokko faayitii ammaa dura irratti kana godhee faayitii shanan dabre the last fight maarree jaaniiti waan inni ammaa dura dalagee fi kana si garsiisanii namni kun chaansii hangana qabaa moo'uudhaaf jaanii siif himan amma sayidoon nuti darajaa kamirra dhaabbanneeti sayidoon kun faayitii kam godhee eessara dhaabbatteeti namni kun faayitii kanarratti his movementiin isaa kana ture kana jettee isa qabsiisuudhaaf bari you need to see his previous fight. Dhugaani wanni inni isa qabsiisee maali ni beektaa? Duula guddaa mucaa kana akkuma miidiyaa irra dhufeen duula guddaa irra gaggeeffama beektaa? Yanaa quufi warsaallee akkuma jaan sanitti sanuma dandeetu musii galee nama hedduutu akka qiyyaatti gubatee harka nama gubate sootuma goshaa kaayyatan gaa maal godhame. Jechuun underrate waan ta'eef jecha mucaan kuni it could be surprises sii galee maarshaal aartii irra yeroo dheeraa ture jira. Miila kana ni kaasaa miila ni jarjaraa harka ni jarjaraa. Yaaboo inni takkaa namaa waliin beeku jaalfatiidho. Takkaa namaa waliin beeku takkaa. Malee namaa waliin lollee. Takkaa. Inni ijoollee waan afaan itti kaayyate sun gisee dharkeen bakka khalaas bakka bara sabbaree bara. Inni ijoollee dhadhaa fadhu agartee. Mucaatti dhayi itti dhayi naan jettu lubbuun akkaatuma laastii afaanii qabachuu jiru agartee. Hin fadhuun jaanjee takkasii galee. Gisuma sun hin shakke. Eegaa. Bartakkitti reefu barbadeetii barbaadee kan baasee reefu tana badee. Barbaadanii deebisanii bara. Badee naan dheesuun waan ni qabdijee matatii qabdijee. Lakki reefu tana bara hogguutamni isa duraa dhumu isa badhabaniiti barbaadanii.
Nunqaanye isin jaanii nama meeqa miila irra qufee deebisee bar rakkoon qabu gisee inni lafaan sidee ati deefitu meesa kana akkana tuttuqu jaaniini rabbii jiise idoo jaaniini ol deebisani. Waan inni isaan gaafadha. Mee waan isaan gaafadha. Mallayni asirraa argatan kuni. Nama booksii nama waan kana keessa seenee akkasitti bika san keessa seenee taphatee waan kana fiduu fi harkitee ala kana dhaabbatee qumaara qabsiisee fidu kun halaalummaa qabdi mallayni jarri kun fiddu. Halaalummaa waan qabdu garuu warri achi lakki warri taphatee nyaatu halaali. Nuti warra isaa injifate jettee. Qoy caffee qoy jalfatii fadiloo qoy. Akkamitti halaal namni amma achi keessa seenee boksii taphatee yookaan UFC kana taphatee wamma taphatee waa taphatu fidu sun. Ati daleedee maallaqa kee gisee fidde maallayni kee akkamis halaali daleedee gisee. Qoy jalfadiloo qoy. Keeti dhiigni irraa bu'ee lafeen itti cabtee maallaqa kana fida maal taate? No gaafachuutti jira naa obsi anaan hin loliniti. Lolaa mitii bar kun habibi lolaa miti. No gaafachuutti akkamitti halaal ta'e halaalisi. Caffee deebisime nama guddaa turan fiigu. Caffee deebisime. Laali Seifo. Waan kaban lafa'aniiti hurkanii leenji'anii itti qophaa'anii moohitii nyaadhaa biddeen dalagaadhaaf qaba waan kana dalagaadhaaf. Akkuma hojii mataa keessatti qabutti inni. Duunni malaami. Akkam? Duunni malaami bikaamaa dhahame. It could be. No, It could be. Do mal. Garu bakka dalagaatti atis do mal. That was no. Do malami. Okay, namni takka asoo beeku yoo lubbuu ofii dabarsu bika asoo beeku niin du'aa akka tasaa bika hamaa yoo dhahame duu mala jedhee asoo beeku bika kana yoo seene lubbuu ofii fidaa godhutti jira. Nama galaana asoo beekuu seene maaliin gargar jira? Okay, yaani asirraa asii deebisu seefu. Average yoo laalte boksingii kana keessatti kaduu hin jiru. Average yoo laalte siigale. Percentii dhibbarraa 85 almost they're not gonna die. Siigale. Achirra doktoroota jira. Nama addaan eeguu jira. Miidhaan hamaan dhufnaan irraa dhaabsisan siigale. Walajjeesaa namni siin jiru. Ati injifatamnaan isa kana akkaan harkaan hoggusati akkanatti naan sirraa dhaabama siigale. Bakka hojii keetittis gaaraantii waa tokko nuti qabnu hin jiru. Bakka hojiitti namni hojii hojii akkam hojuma normaal. Fakkeenyaaf construction osoo daleedu du'uun mala. Warehouse osoo daleedu kufuun mala. Bakka boottee gaazaa maal osoo daleedu kufuun mala. Delivery osoo daleedu makiinaa waa dha'u du'uun mala garagalte si gale. Amma namichi kun isaaf hojiidha. Nama dhufee isa daawwatuuf tikeenni gurgurama. Ispoonsaroota jira. Ispoonsara saniif tikeeta gurguramurraa wanni isaaf malu in kennamaaf isaa hojjetaati. Maallaqa kana kafalee leenji'a. Maallaqa kana kafalee equipmentii isa barbaachisu bitata. Maallaqa kana kafalee nyaatee dhugee qophaa'ee dhaqa waan ta'eef akka hojiiti. Kanaaf lubbuu ta'e dabarsitee qumaara taphachuun lubbuu ta'e fidaa gootee qumaara taphachuun halaali. Qumaara miti isaa hojiidha. Qumaara wanni qumaara godhu maal yookaan ni dhabda yookaan ni akka. Akkasii miti inni maallaqa hin qabsiisu bar. Inni maallaqa hin qabsiisu. No dhiiga kan kee qabsiiftee seente. Lakki laal kubbaa miilaan maanta. You might gonna lose your tooth. You might gonna lose your eyes. You might gonna lose something from your body. What about football? What about football? In a football you can die. You can lose your eyes. You can lose. No. Come on. Excuse me. Namni cabee nama meeqaan naafate? Excuse me ta'u san. Lakki badi. San saayini gootee seentaa football hoggaa seentu. Saakara hoggaa Absolutely. Absolutely. When you play in a Premier League and Champions League, absolutely, man. Anu nama tu yang biasa je, nama lama biasa. Kumbang tu. Hetu dah malah. Saayini gootee niin du'aa waan itti du'uun mala jettee seentaa san dhugaa dubbadha. Professional footballer. Hoggaa saakara taphattu du'uun mala jettee du'uun mala jettee seentaa. You know this one, someone is punching you with force of 400,000 pounds. But yeah. So 400,000? I mean 400 pounds. Yeah. Forcing in the scene daw takiti namni takataka pound di bafur gahabar. You might die out from that. Tyson kilo di bapak average count. Khubba milad tur rehedu nama khubba kheseti duwe fi boxing kheseti nama duwe khubba kheseti khedue. Of course, yes. Especially football America va.
absolutely walittun dhufu So kanaafuu is halal jechaa jirtan. I don't know. halal no qaawtiin taataa bayyuu harami miti lakkee. Dhiiga kee kan godhu jirtaa barkiyyaa mallaqaa jettee. Unkaan ilmi namaa sidee dhiisiiti fardi guddaan sana I think Saifun understanding gonese khubba one box itan understanding gonese Saifun. You can really understand Ngone. People are doing that thing There for is money. nobody. There is nobody dying in a boxing. But back in 90s, yes. Do you know right the now. damage that you receive? That thing will affect you. Yes, Life. that the damage. Yes, of course. The damage. What Yes. about you can die out of that down the road? listen habibi kun ilaal qumaara jechuun akkamiin beekta ani nin dhufa birrii 500 qabsiisaati 500 qabsiifta amma raamisiin caffee raamisiin lakkoofsa lama yaamise diyaamine Amare dalagdee nyaatamne reefati. yes an dalage ana barsun anatu Okay, in this kumaaraf seene yoo qabsiisu bar yoommoo hadhee qoyga yoommoo hadhee ziqiyaan fuudha mallaqaan mana takkaan fuudha jeetiin seenaami. na dhage waa tokko Yoo luus godhe immoo qullaan bahaa jeesi. Lakkini fuudhe moomusi fuudha akki. Barwaan waggaa moohatee waggaa luus godhe mallaqa tokkoo miti. Maallaqa wal amma fakkeenyaaf wal dorgommii qur'aanaatu UFC keessatti na dhage wal dorgommii qur'aanaatu jira qur'aana wal dorgomanii abbaan injifate maallaqaa fi ati waan akka halaal godhuudhaaf fakkeenyaaf na dhage ka eegaa sirri dubbii qabdeen fiigini wal dorgommii qur'aanaa gaafa injifate ka injifatame uumaan argatu ka injifate waa harkata san qumaara amma fakkeenyaaf no takkaa miti gaa kana bare fidaa of godhu jirtaa bare. Aboo fidaan hin jirtu adeeroo jiruun tuni fiifuu fidaadha gaafa dalagaa abbaate fidaa godhaa jirta. Boksingii fi diraayiveera kamtu irra du'a Sheekotatti gaafate. Walit dhufaame hojii deema jettee akkuma gabbaateen duutaa bar. No akkas taana nyaattee Saifuu namni akka Saifuudha is a truck driver. I don't know. yoo akkas jettan ta'e Average Ameerikaa tiraak diraayiveera beeka makiinaa keessaa goggogaa gabbuusan san amma du'aa qoqqandite. obboleessa kiyya dhaggeeffadhu yoo akkas jettu taate nyaatteetis fe'amtee du'uu dandeessaa bare. Don't compare. Walitin feeding. This one you are sacrificing yourself. The same shit any work. Allahu Akbar. I'm not sacrificing. I'm delegating. Even sitting in an office is the same shit. Warehouse guys, what that means the Saifu. What track deemtee gidaara dhootee 8 hours 10 hours warehouse keessa dhaabbachuu what does mean? 8 hours zaasaddeet warehouse keessa dhaabbadhee hoggaan dhufu. Is no sacrificing yourself. Lubbuutiyya fidaa godhee akka du'u beekeetiin bika san dhaqa. Aan dhugaasitti immoo amma 9 to 5 job inni. 9 to 5 job. Sa'a 8 achi taa'ee birrii 150 200 harkachuurra boksii akkanaa kana seenee tumamee kuma yoo argadde ani kana this one I've choose. Ani akkas. Deeqaa 40 kana tumamee maaliif teessit no akkas yoo taate akkasaanis caffeenis maatiraaka oofee umriif kuta maaliif deemee tireen godheetiin onnan jedhe. Because this is it's a challenge, man. Tabaroon na biyaa'oo. Eega, waa meeqa si feesisa? Wait, everybody. No, Lala, I think Chafe Lala Tabaro don't tane. No, Lal, let's do this. Amma wani kana kuni biyya teenya keessatti tokko fan biitii teenya biyya akkasitti gartee waan hidhaan kuttee ispoortii tanarratti investi gootee miti. Rakkoo bakkattiin guddaan nuti qabnu kana malee I think silaa biitii teenya akkasitti kuttee investi irra gootu taate all of us either we running or playing soccer or playing boxing or wooma kana keessa jirra beeka. Silaa akkanatti nama sleeve hin taanu biyya tana. Hin taanu. Okay. Amma waa takka jedheetiin baha. Amma caffee dirree gadhaabna akka beektu. Meeqoo caffeedhaan waajaa please. Dirree gadhaabna tokko kam jedhu. Waan tokko caffeedhaan ji'a. Fardi. Dirree gadhaabnee sheekootii fi abbootii qabeenyaatiif nama gurguddaa kana hunda maallaqa keenya fi waliin. Mee waa takka caffeedhaan ji'ee bahu. Duraanaa seenaa. Caffee bee amma yoo fakkeenyaaf gadhaabbate eenyu yaamtaati waan ni keetirra boksingii irratti tireeringii gisee bitte. I think dhiroo hangasa yaamu. Hangasa yaamtaati. Lagi hangasa ni moota lagi bo hangasa kau dandoo berapa? Hangasa ni moota hangasa ni moota. An salaatuun qabanii baa please marra takka jal marra takka. You have a communication with the government of Ethiopia. I know that. But wata kan jechuuf fedha sin durallee waa tokko jennee. I know that. How you know that? Calm down, obboleessa kiyya. Calm down. I'm talking to Yeah, how you know that? Would you calm down? I know that, Jattefa. Would you calm down? How you know that? All right, go ahead, man.
Take your Oh time. God. Uh, Look, what I can God see. bless you. If Jal dubbachuu feeta siidhisu? Dubbadhu saahiba samaal taate yoo har'a miira keessa jirtu hamcaa. No. Waa takkaan je'een bu'aa je'ee I don't know waan akkana fiffiiduuf siin beeyne. akkatin muuni Haa gaa. dubbadhu beeyaa. Dubbadhu. Thank you. Look, waan inni jechuu fedhu. If you have a good communication with the government and for a certain amount wanni ni qabdaan hin beeka. Haa ta'u Itoophiyaa keessatti waan akkanaa kana promote godhu yoo fedhan mootummaan godhuu danda'a. Fakkeenyaaf biyyaafillee dinagdee guddoodha. Akkasuma addunyaanis nu harkiti uummanni biyyaatis yeroo sawwaa dalagachuu danda'a. Yoo danda'an isteediyoomii amma dhumataa jiru kana keessatti waa lama keessaa tokko akka promote godhan gaafa dhume yoo dandeesse. Maali lameen tokko futbool Ameerikaa kan harkitee gaafa supperboolii akka mootummaan ispoonsara godhee. Would you calm down? What is wrong with this guy? Saahiba sa'aat akkanaa soorree manni keetii suuta gaggabaaf siyaasa. Sorry. Walqabdee Nagaan naa bule. Salaamu alaikum. I don't have energy for this. Sa'aat akka guutuu haasa'u maalitu gaggabaabsaan namni haasa'u. Abduruu jirtani qoye. No har'aan harkee afuufan istaayu. Lakki Abduruu qabdan. Wallahi I've never seen him. Takkana garreewwan. Amma kubbaa Ameerikaadhaa Itoophiyaan mee nyaata hin deessi. Sanii mi kubbaa Ameerikaa addunyaan No. Caffee gaa dogongoraa beekon. Ijoolleen tuulamaatuun akka jirtutti kubbaa Ameerikaa taphachuu dandeessa deroo. Hin dandan. No, yoo harargee taate malee. Warra Walaayitaatti danda'a. Walaayita jirtudha. Uummata Walaayitaa. No, amma fakkeenya harargee fi Walaayitaan tunillee garaa kana gurguddatii hin dandeessu lakkii. No. Uummata guutuu tokko qaban federaalaa fi makalaakiyaa godhan tokko kan mallas duraan makalaakiyaa godhu fi ammas uummata Gambeellaa kana dhedheeraadhaa beektaa numa nyaachifte isaa waa xiqqoo. Uummata Gambeellaa kana faa jira. Waa xiqquma nyaachifte uummata karaa Mursii. Karaa dabuufan. Lukkuma tanaaf siigalee waan akka isteekaa kana nyaachifte. Aboon namni biddeen nyaatu nan do. Namni biddeen. Caffee lakkii. No. Caffee dhugatti gaa I don't know gaa maybe ani waan in trainingii godhuuf malee I do play yeroo bara nama gurguddaa kana gijjaniitu lafa kufani. Kubbaa Ameerikaadhaa moo? Yeah, I play football, yeah. For fun though, no serious. Namni biddeen nyaannaa ati torbaatu biddeen nyaannaan hin dandeessu. Sitti ol fiigee. Aboo gateetii kana waraanii lafa kufanii siin jee goree mootummaan gurguddaa. Biddeen kun gaa qiyyaasa qaba akkatti nyaattu caffee. I don't know biddeen ni hulbataa waliin hin nyaaddu. Caffee. Kan gaafii naan qabu takka maali ni beektaa ammoo. Keessattuu harargee tana uummanni keenya ka dur kun agarteeme namumaa naanuu dhaqqabe abba guddaa kiyya kana fa'aa rabbi uummata qaamaanillee gurguddaa dhedheeraa kan. Wallahi amma faamilii kiyya abbaan kiyyaa fi abba guddaa kiyyaa fi warra dur kana gisee ilaalu gurguddaadha dhedheeraallee fi galee uummanni harargee kun. Dhaloonni ammaa kun garuu kuma tokko wallahi maali hanqina nyaataati moo? Hundi abbaa kumee fakkaata. Hanqina nyaataati. Harargeen guutummaan tan abbaa kumee fakkaata. Agartee dhuftee kunoo caffee kiyya akkaan kijibnees biyya. Lakki yaa jijjiiraan jira. No, laal amma laali. Amma fa'aa ijoollee ispoortii deegdee laal ijoollee leenjitee. Hargee amma laal nyaata haalaan jira keenya laal amma zamana dur namni hulbata nyaatu hulbatoo nyaatallee hulbata orjinaala waan isan nyaata xixiqqaa Oromoo raasan takka jaa dur namni mixaayis nyaata dinnichaa nyaata laala okay. Akka ammaa kana jimaan qamoo namni keenya dur akka ammaa kana jimaa qama fatara aboo mixaayis is one of the best Google godhi caffee. Hai. Faayidaan isaa sukkaruma malee maan qabu. Sukkaruma that's it. Google godha alaala na kijibsiisaa jira kai okay. Bar nyaata haanicha sukkara bari sarraa tolchanii warra daga yaadero dinnicha sukkara waan irratti ala irratti tolchanii jirani maal waraatan dinnicha no man abbaa muuza dagay sweet potato jaanii ni bara sitti ana sweet potato sweet potato one of the best food sweet potato sarraa sukkara tolcharree maal taate dhukuba. No, sweet potato sanirraa sukkara tolchan anaa si garsiisa google. Laal kaarbohaydireetiidha. Lama dammaa cafe namni biyya akka ammaa kana jimaa qame. Girii coofaa faayidaa qaba wannan shawwat ni beeytanii mi? Biyya teenya agarteemi waan akka bakulee waan ni kana maali atara. Atara faa. Yes.
Giliicoo tana fa'aa amma nama keenyaatti uffataman. Dubbaa mana duubaa takka maal jeniin dubbaa takka maal. Giliicoo fa'aa tajaajilin satta akka sii gisee godhamee hojjetu takkaa jira akkootii abbaatee godha. Mararree garbummaas. Garbuu. Waan akkanaa sanaaf faayidaa qaba. Wanni bishingaan kun fa'aa biddeenni bishingaatiif qamadii dhiisinni. No kun faayidaa qaba. Kun faayidaa qaba. Caffeessa dur naannoon teenya bar biddeena nyaatu caffeenii yaadattaami. Dur shuumoo karaa malee ani biddeena ammumaan harke malee biddeena even ilaa hanga 90 fi ilaa hagaa 200 kanatti namni keenya biddeena nyaatu jira keenya. Awo biddeeni kam zaman maal taate bareedo. Biddeena kam? Dumucoo si jaka dumucoo waan important ifar dumucoo na dero. Kismidaaloo. Dumucoo. Eka kun nyaata important markan. Biddeena amma kanaan isin hin jechuudha. Dumucoonis biddeenumaa bar biddeenumaa fi dhadhaa fi barbaree ta'uu li shukku. Ati biddeena mara banta. Biddeena mara kana jechuudha jira bara kana. Biddeena mara jiru keenya fuudhaadha. Kana malee qaanya san yaa dumucoon si balleessi baro. Ati kabaara amur. Ya isi nyaannaan barati guyyaa kana guutuun dubbatti beektaa. Eega boolla bara kana eega. Eega amma ilaa baadiyyaa kana nyaatanii bira. Kun ammallee bara waliin geenye. Ammas nadage caffee dur manni keenya kabaadiyaa kun hoolaa kana qalaniiti walit deebifne jaanii walit deebisaa takka qorii keessatti dhadhaa faatti naqanii ilaanaan irraa nyaatanii hin badu baatii faataa fi baatii lama faa. Akkasii. Yaa fannisanii amma hin jiruume. Fillaanuma mukaa kanaan qorii tana keessa taa'eet irraa nyaata hoolaa kana qalanii abanuuf walit deebifne fayyadame jaanii. Dhagee sabbar bishaan tuwani dhadhaa fayyadama. Bishaaniin tuqan dhadhaa qofaan affeelanii. Dhadhaa qofaan affeelan. Seellaan sanii bakka qofaan affeelaniiti. Dhadhaa beeysan kana gubbaarraan itti naqanii qorii keessa kaayanii kanumamaan kaadhaan dhufee irraa nyaata waa xiqqoo. Ati san takka kutannaan eegee sanallee beeysanii dhumatti naqan ammas. Guyyaa guutuu beelan gartu. Eegee hoolaa kana achumaan beeysaniiti dhadhaan waliin itti naqanii bar. Achuun bayti. Qorii keessa kaayanii qalamsiisa gubbaa kaayanii kaayan. Eegaa. Ahawanii dhiisii tana kana dash godhaa nyaata namni gariini. Bar namni keenya dur bar baadiyyaa. Amma miidhama qabaa namni keenya amma jimaan isin jiru jara keenya bar dur. Haasiman geessan sheekh maal bira dheene jaaniituma dawaa takka godhanii fi hoolaa tokko walitti deebisaaf jaanii hoolaa sun fidaan kee dachii namni sarara dongoru jiru. Namni osoo takkaa bara Ahmad Dayni bar dulloomee doo'ee. Osoo takkaa dulloomee du'aa baru manni keenya. Ilkeen takka odoo irraan bu'in. Osoo waa takka taane jirummaan kun. Wanni takka walii gallu akka hawaasa keenyaatitti jimaan kun hawaasa keenya hedduu miidhame jechuun gaa dhugaadha diinagdeedha ammoo ani I think hedduu nu miidhana fakkaata adilleen xiyyaarmaan qamaa yeroo takka abbaa qubee dhugaa dubbachuuf miidhaa jimaan qabu si garee saayinsistoonni ni fuundi qoratanii miidhaan jimaan qabu tokko hin jiru nama jimaa qabu afaan illee hin ajaa'ibu namni jimaa qabu si garee silaa ummanni keenya nadhagee silaa ummanni keenya ummanni Harargee jimaa qabu baate. Shiftaa taa'u sigalee jimaa waan qabeef sammuudhaan taragaagee ta'a. Jimaa qabbaneessee. Ilaalamni tokko lafa hin qabu. Jimaa qabbaneessee. Silaabiyyaa girgiraawa. Silaabiyyaa girgiraawa caffee sigalee. Wallaahi. Jimaa siinee taa'uun jira. Waan jimaa sun durraa qabee lafatti harkaa qabu bareessuu dhiismeen. Araaraa ganamaa sani nagarre uummata keenya. Boos ilaalanii mancaa ol seenaa yoo. Because. Nadhagee caffee silaa faasilitii akka biyya Awurooppaa. Amma fakkeenyaaf weeraawusiin dhaqee dalagatu hin jiru. Kaampaaniin dhaqee dalagatu hin jiru. Silaa jimaa sun qabaachuu baate. Maaltu wal ga'e uummata sun maaltu wal ga'e? Kursii falmata ree silaa. Wayi kursii falmachuu maali? Kursuma sanaa nama tokkotti hin dhiisani. Hin dhiisan silaa biyyaa girgiraawa. Namni guyyaarraa mancaa ol seenaa misalaa bijuu waan jiraanne. Namni guyyaarraa wal saamaa bijii haatu guyyaarraa silaa. Namni taa'ee nyaatee hin qabaane moo? Ay jimaa suniin ooltee bultee qabnaa bar caffee tanaan namni salaamtaa walirra qaraa tanaan wal awwaalla. Amma dhalaa waliin geessu. Hayi ni taphatta. Ni taphatta tokko saddeet malee hin fadhu jaa. Hundi afur fuudha. Ay ni taphatta. Naannoo teenyatti reeddi dhalaa turre duudhaa mi jafe? Dhaalii dudhee. Silaa waliin geessu jeebar silaa namni jimaa dhiise. Egaa namni hundi fuudha. Jechuun qaama nurraa haftee ture Oromiyaa keessaa gayyaanii fuudhu jiranii shamarran keenya. Egaa hedduudha. Nurraa nafne lakkiyoo.
shamarran bakkuma hundaa fe shamarran addunyumarra Oromoo keessaa shamarran akka harargeedhaa. Daataan amma jirutti. Neeru mun jiru beektaa. Daataan akka amma jirutti addunyaarra shamarran dhiira tokko 12 isaan gaama. Daataa amma lafa jiru. Sababa adagaa makiinaatiin manneen hidhaatiin dhukkuba dhiira dura fixu kanaan lolaan sii gale. Dalagaa jajjabduu dhiiraa dalagaa manneen hidhaa addunyaa tana dhiiraa guutee sii gale. Umriin itti murtooye. Waraana keessatti. Taphattu bayyannaa ni jabbanii fuute akkamiin iyyuu namni naaruusa. Ida'oo. Wallahi, okay, ni rifa de baita kam gurbana kam ni yamen je khasla. Ay kun biye duro bashewer kamisa. Abba ko ber agile adambane fi. Adana bana kun du ka ka. Gamar kutaro unde duga dafta abardi bashewer. Duga abba we da. No, lakki san duguma na fakate. Kono nu kureli to ko jala ga kureli won duguma fakato. Abang gue baru duri nih tapi aku baru duri. Baru duri kamel lagi dulu. Oh jar. Sare cycle of tara sini duga afta. Ini wow duga afta. Dia tuh jadi sas orang jadi guru das orang kerja guru lah. Zamanul akhir ja. Zamanul akhir ge. Kunci bare. Kamen. Jadi. Kamen. Jadi sigur gudang ko ngaki jiba mitiar wa maruga ta. Kaso. Ha Oromo nu fiddet ma girti mi diota na gizanar ko liya girret. Dudu ni asa. Ha ati sa jadi zani jawun man da gilbe. Ambar jadi sebar tai dua guru mana apa robot apa maratin. Kenapa? Jiraachuu ni mala dur naannoo teenya takkatti nama afaan waraabee isaa afaan waan ni beeku jaanii jira waan san dhaqqabtanii. Iji baboo balaataadha jiru wadde kana jira. Balaata. Wallahi jiru gafe itti namanu. Anis namanu kijiba. Akarban lafaa kaadee afaan waraabee isaa haasawaa afaan maalii haasawaan boofaa hojii dhalatee siin jaadha banu raachuu isaa qaba. Lagi iyyaala kan ta'u akkasuma godharte iyyaala duriyyee. Lafumaa kee uummataa bar. Akkana jeje. Kanoon dhageenya caffee ati abaluu boofaa hojii dhalatee nama boofni ciniinaan cufa isaatii dawaa kajaan tokko. Waan akkasii takkaa jira bar. Namni keenya waan gede akkatti uummatee haasa'u gartee maaliif ganda keessaa namni faxinni keeti uummata kan sammuu jijjiiree waa amansiisa. Gille dubbin haalul waan isan irra guddaan dhugaadhaa mi caffee dhuguma sayyoo haa dubbannu taate. Taamma faannoon gosoo namni waraabessi kuggizee ajjeesan beekaan nyaara isaa kana lafa rigaa nyaara isaa sun yoo liqimsan jaa. Humna isaa sun qabdaa. Eekan jedhee huguu jeefte nyaara sana hidho isaa. Ija tana lafa riga jaan beekaa kijibaa bar yaa'u. Namni keenya dhaqee fuudhee qarxaa hidhatee deema. Hai, makiinaa magaalaa keessatti gisee waraabessa makiinaan gisee dhooyte bar namni qoola ol saamaa bar. Egaa akkasii. Ablee gabbaafatee namuu qoolarraa jiraata kushiinaa faarra dukkaana faarra rarraasan. Amaara nagartuu dhiyeenya kana rasaasni naman dhowwatan. Amma wanni takka wanni ni dhagee qotteen isaa humna dhiiraati bareeddu jechuun dhagee. Hunu maal si jala maal si jee. Bartaan maa bar. Abbaa qubee warri durii si jenne. Fagoo maa dheeteetta. Egaa. Jechuun kan uummata keenya mu jira. Amma yoo waraabsi dirqatee dhagee irraa muratan maanta ni beeka. Agarraan irraa murama. Mana haata. No, kun kan nyaatanii bara kan akka marakaa godhanii nyaatan. Waraabsi hoo. Qottee waama qottee ta'e jofa. Haraami bariyaa. Waraabessi kun haraami isaa amantii islaamatti jecha. Jibbamaadha haraami miti jibbamaa kasaa. Malee haa inni bakka dhagee wanni haraami tafoonsa haraami wanna qottee wali cufaatimi. No abaa qottee cufaati. No akkas jechuun dhageen beekan ulamaa jala kiniin dhageetti wanni qotteen qara lama qabdu cufti nyaachuu dandeessa jenna. Duba qotteen isaatiif qotteen qeerensaatis takkuma qeerensi haraami. Takka nyaatee abbaa qubeedhaa. Qeerensi maal? Wala takka nyaatee. No nyaanne lakin naannoo teenya nuti gadamsaa fi. Ni shakki. Naannoo teenya. Takka nyaatee garuu rakkatee nyaanne. No lakki qoca afaa nyaanne. Iddoo a'uudu billaa qocaan haraami bar kun amantii. Qoca beelaan nama godhaa jira. Beelee. Hoyi beeyne nyaanne. Dhaddee nyaadhe nu.
Dadde akkamitti irraa haftanii nyaattan ni cafe? Dadde yaadde. Akkamitti irraa haftanii nyaattan dilee waan isan? Numa gubdaa bara. Irraa baati. Hedduu meeshaa isheen. Dadhabnee dhiibnee biraa ani gaaf tokko kan ni yaadaddani. Karkaroo kaayatee abbawwee. Karkaroo nyaanne. Booyyee kana dogongoree nyaachuu oola amma beekan ni tana. Boyyoon hin jirtu. Isa naannoo Ameerikaa moo? Booyyeen biyya jirtu warra. Biyya hin jirtu booyyeen. Fadiloo. Dirree dhawaa ni jirti bara caffeera garree booyyeen. Sannama horsiise kaa. Amaara tokko sitti ni isa. harkarroo ni jirti immoo. Adariifaa nyaanna adeeroo nuti sololiyaa faa. Adariin bareeddu. Sumbar haraadi. Jawwee faa. Sanuu ammas high protein. Jawwee asitti nyaadde Ameerikatti nyaadde. Jawwee fi shuma bar namni jawwee nyaata akkuma nama fi nyaatu Ameerika nyaadde. Mee Ani wallahi. chitti nyaadde ani. Restoran Japan dhaqee nyaadde. Ochina ani nu marsaniitti gaaf tokko nyaata dhannee nyaanna. Taayilaandi isa dhaqee nyaadde jawwee. Ajajjeetuma beeyteemo. Ajajeeti nyaadde kam jawwee ammas baambalee nyaadde. Hantuutootti ilaalle. Hattoon nyaannan sun fedhu. Nyaanne hantuuta. Kaarbiin agarree hantuuta nyaattee ni mi'aawatti. Waan yoo kamitti nyaatiin warkallee. Baambalee nyaadde garuu baambalee nyaadde. Warkallee. Bamballaan ni mi'aawaa cafe. Hedduu mi'aawa kun akaawanii wanti wanti banna maali rujuu kun naqanii. Beekamu baambalaan gosa kaamti beeku. Cafe warkallee ni beektaa? Naacha Ni beeka warkallee. nyaata isii yoo? Nyaanni. Abo isiifaan mi'aawa yaa akhi. Isin nama hojii. Wanni sun. Ablee qabdi. Aboo sambar qaama kee kanaa. Ablee miti bar cafe. Wanni qabdi. Ulees eegeesii tanaa akka uleeti tanaan nama dhooyti beektaa dhachi isiin si dhooytu gaafa. Isiinii fi cumaan gaalaa dhukkuba meeqaaf dawaseetan beektaa? Cumaa gaalaatii fi isiin. Wanti garuu ablee fakkaatte. Caffeessa dura ammaas biyyatti ni beektaa aannan gaalaa kana aannan harree kana qakkee ijoollee qabe jaaniiti aannan harree kana namoo baafete. Hidhugan beekamaadha. Abbaa arabni kunis aannan maali hoolaa kana inni dhugaa biyya teenyatti immoo nama duucha jaanii namni hin dhugu maaliif akkeessa? Biqilti aannan hoolaa dhuguun dhorkaadhaa'u seera. Arabni immoo nama dhugatirraa shuuroo tanaan nyaata warri Suudaanii kun siigalee Suudaaniin tanaan harkee. Hoolaa jalachi seeneetuma hoolaa tana abbaa sadii fi afur sarkisee aannan kana shaak irraa godhe shuuroo tanan naqataniif irraa nyaataniin. Arabninis ni dhuga amma Masrittis. Arabni bartanumaafuu dayyuu isaan gartuu namni karaa dayyuu isaan jiru Arabni ayiliin kan namni akka Arabaa kileeveraan jiru addunyaa tanarraa. Kileevera Addunyaa itti roorrisee malee addunyaa itti roorrisee malee uummata amataa gadaa rakkoo harkeen beenee jireenya isaa bakka jirutti. Kana barabbii bakka feete ilaalime rakkata Arabaan agarsiisa. Araba waa kiree godhe tokkos kan nuyi dandeessa. Teknooloojiin irratti fayyadamnu kun hundi Arabni kiree godha inni haadam malee. Yes, I agree that. Ati saniifi Arabuma rakkataan agarsiisi biyya feete dhaqe. Araba rabbii amantii jijjiiraa fi rabbiin itti baanee barbaleessu. Na dhagaye abbaa qubee amma kunoo biyya namaa tanaas agarreemi. Awurooppaa tanaas biyya hedduun dhaqee viizit godhe sii galee. Wallaahi bakka hunda namni biizinasa mataasaa qabu waan babbareedduu dalagu gaaraa qabi manneen nyaataatii qabi manneen rifeensaatii qabi sii galee riiteel waan jaamu kana agarteef naggada kana keessa kan jiru isaa. Namni keenya amataa gadaa ama 20 soddoma kaanis diraayivarumaa fi kaanis naan. No kanan baranne bal'aa lamma jaallee. Amma kunoo waa babbanachuu eegale. Faadilo rakkoon nama keenya namni keenya gaafa silaatana barannu qabsoorra jirra Faadilo kiyya. Duba Arabni kamitti iyyuu seetaree Arabni akkasuma qabsoosaa jira warra biyya isaa. Laala dhugaan sii marga fudhateero silaa Oromoon tuni rabbiin qabsoo tana afaan kaa'u dade I don't think so namni akka Oromoodhaa kileeveraan jira natti fakkaatu yoo uummata Israa'el. Warri Keeniyaa maal godhu jira? Dhugaan sii man. Keeniyaa maal godhu jirti duba? To be serious, yafe namni akka Oromoodhaan jiru uummata Israa'el kan hin ta'in. But rabbiin kun akkasii beekaa jawwee miila dhorkee baanan sani uummata Oromoo kana rabbiin bilisummaa takka afaan fideeti dhamaachise. Uummata Oromootirra uummata Tigree kanaan nurra dalagataa biyya namaa keessattis kun onumaa agarra caffeeniin kijibe. Baadibatti. Jechuun laal namni dhagee laal amma laali wanni ati understanding godhuu qabdu dhagee. Abbaa qubee haqaan sii maana dhagee. Ummatuma keenya saba xixiqqaa kana yoo laalte kanuma hararguma tana keessa dhufee nurraa tujjaaree kan baatii waa xiqqoo dura listiroo dalagu
خامة عزوزي أوباما كأو منا because nobody talk to them namni isaan tu kunjiru baradero as an oromo namni siddi sun jiru أبو غير ناس خدلا قلتوا نمني تقول no sittim di sana balaiso yo kasi sistema san deeggaru qabda chafe nos نمني خيني دلقان بيو chafe okay saifuni baitami chafe saifu mumba you know him right namtu ko yamin garam to ko yamin no namto committee okay namto committee you know that person fully rabbi hayye akamitti jiru saachu ba jibbe biyabe arabni akka hawaasa dubbaddu tokko tokko ka keessa rabbi dabarsee fi qaban wi tokko akkuma hawaasa tumban baleso amma fakkeenya personally dhage amma naannoo teenya namni kontrabaandii naggada look kontrabaandii naggada addunyarraa ummanni naggadaan smartiidhaa ummata yahudaati yahudatti aanee ummata yemanii صح سري أنا أمة بلسوم أنا أمني كورموني جرا جيادو شاف فيديو غانسيما ومني خيني دلقان بيخوليس برنوت اللي سرتين برنة جراني أمة كينيا خان ويانين دا مافتي خان أمباني نابليس ومني أورمو برسنتي ببرا سقال تم قوتي بولا ربليسو مالتا دي نموزو بيتمو قوتا مليوان برامال بيخ نقدم بينو إمبرنة يقرأ Afrika keessa namni akka Oromoodha waa'ee riiteela dalagaa ture kan jiran beektanii as an history. Eessa dalayne riiteela? Afrika keessa 50. Eessa dalayne riiteela? Mana mani? No zahir mati jafe. Hai wanda Italy comes what we was doing. Oromoo tokko naa himime. Buna kana adaree gurgura dur biyya teenyatti. Namni bitu uummanni keenya ni qota malee namni irraa bitee riiteel godhee gurguru bunaa fi waan akkasii galee qoolo horii kanaa fi manguddoo dulloota adaree kana nagareeta magaalaa keessa teessee sukkaraa fi tamboo fi kana kana bara eegala nama keenya eegala namni keenya kanaa hundi beeku cafe siistama irra ijaaran laalla eegalaa fi sheeysanii siistama irra ijaaranii baadiyyaarraa magaalaa fi kana baanu sakkabanii tanaan itti namanu abbaa qubee gaafa dur dhage gaafa dur amma fakkeenyaaf magaalaa dhuftee yoo diifi sa'aa feete dibicha fiddee fudhattu gaafaanii fi yoonii fi dibicha feete raadee fiddee fudhattu ummanni keenya they are well known as retailers dhugaan si maara retail on what man tell me something waan namni keenya irraa duro ashara tanammas namni keenya sanuma jiraami assalamu alaikum wa alaikum salam maali jirtan awre yaarame fallana jecharee fuuca feen jee takkaatu sii galtee namni kun gizee takka jechi tokko sibuuta sii galtee jecharee dubbateetu no ol baasee ulfaadhu caffee namni iftahuu qaba nama ifteetu waan qabuus beeka gatii fiitis beekaa jechuudha mataallee ol qabataa jechuudha jecha kam gaafii sii qabaa jecha kam obboleessa kee Nada gotu njurtu jalfadilo. Sinda gajecha kan baantanii. Cafe ijoolleen teenya si dhuftee firraa dhorkiga. Eebu haasawa keessatti caffeen namni dura of ta'uu qabaa. Injeen kana. Obro dhageesse. Caffee ni rabbateen. Arata injeen. Jeewoo fadilo. Hin dhageenya. Taranjeen taswaatu. Kanaafuu maal jee gaafatee. Laala kamitti jettee beektaa caffee koo sifi wal qixxeessa. Maalummaa ifii beekuun of ta'uun. Injeen tanaas arrabti waa'ee sabboonummaa dubbanneewu. Waa'ee tanaa haasawutti jirru waa'ee sabboonummaa waan qakkeetii fi waan bakka sabni keenya dur keessa turee fi silaa jimaan kun jiraachuu baate namni keenya akkam taatechi girgiraa waa haasawuu jirra. Malee takkaas dura haasawanii wal dhaqataa keessa haasawuu jiran keessa. Waltaatanii na haddanii ammoo wanta jecha. Injeen dubbanne. Yoo wanta na kaafne dhugatti. Rammee bakka nagee Awwa Joffee. Joffee miri waaqan. Jalaan dageen sinjaanii jiranii. Miri waaqan. Miira keessa kana masiiftanii. Caffeen miira keessa na galcheen ol baaseeti amma na haadaa jechuudha. No, laal wanni haasa'u jiru Joffee maali ni beektaa? Abbaa qubeetiitu jee uummanni Oromoo kun riiteela turee jee mee maalii jenne wanni Oromoon gurgurtu uummanni Oromoo barsantii 90 jee. Riiteela jechuun sharshaalee jechuudha. Afaan Oromootiin riiteela jechuun sharshaalee jechuudha. Sarshaarii Tuun badeeratee tanallee uraagumaa gurguraa bar caffee.
Eega gurguree. Ati nama saabuna gurguru Oromiyaa keessa gaazaa soogidda gurguru nama Oromoo agartee saba biraa malee. Ganda keenya gurguree waa gurgura. Ganda keenya. Injiru dhugaa keessanii magaalaa jaarsa magaalaa bulee jaartiin ni ariiti inti qotee bulaadha. Taana haasa'u jirra kunoo waan rabbi dhugaarraa kan rabale. Abbaa gubee duuba keessaan na barreessitee akkasii na dogoggorsiista. Maal siin jee? Kunoo citiin baate. Dubbiin baate. Dubbiin baate gartee citiin baate. No, Oromoon dalagu turte dur. Oromoon guruu turte gaa. Maal gootee yoo? Qonna. Shaarummaa dalagu turan Oromoon. Maal shasharummaa. Oromoon. Oromoon gaafa. Dhaffe akkaan taariika dhageetti Oromoon. Oromoon gaafni gisee duraa naggada gatteesse jimumasiitu gurgurachuu gatteesse. Sababa agartee mi caffee raamisi. Yamanuma isin baantan tanaa'u. Waldee raamisiin agartee mi. Exactly gaafasi. Malee isa dhaggeeffadha. Amma fakkeenya Yaman. Gurmooytee waa gurgurtee bituu eegalte. Faadiloo dhagee. Malee san dura Oromoon dhaabbata gad dhaabbate hawaatti bitteetti gurgurtuun qabaachuun turre Oromoon san dura. No, qabaachuu turan. Qabaa isiniitu hin beekne qabaachuudhaan Oromoon. Yaman kan akka Oromoon laggada barsiiftanii beektanii. Okay. Haaya nu hima. Waan inni maal ture baleesso elemoo qilxuu maal ture? Elemoo qilxuu waan ture Yaman keessa barnootaaf dhaqeeti. No, barnoota maali gurba? No. Yamaniif dalaguu ture. Dukkaana. No. Dukkaana Yamanii Daldala irra ture. Elemoo qilxuudha. Nama daldalaa jabaa. Eegaa Yamaniif dalagaa. Jechuun nama daldalaa jabaa jechuu kiyya tujjaaraa jaffe. Dukkaana Yamanii keessa gurguru baleessoo maal taate? Achuma keessa dalagaa. Ni unteenye elemoon Yamanii baleessoo elemoon dirree ta'uma keessa Yamanii Oromoo yeroo ittiin kuni Oromoon tun yeroo hedduu turte. Oromoon ammaas ni jirti. Amata 5 duraas ni turte Oromoon. Amata 100 duraas ni turte. Amata 200 duraas ni turte. Amata 500 dura kuma ni jirti. Oromoo tun irraa haasofna. Taammanti beeku dhaloota keenyaan kan akka. Dhaloota kan jirtu yaa. Tana qabsoon Allah miseesanii maal irraa haasofna. Kanuma dhaloota keenyaan dhaqqabne sana baannu. Tana raasoo hin qabnu haa. Eegaa tana kunoo sabni biraa kan nurra xixiqqaa sabni akka Uraagee sabni akka Siltee biyya teenya keessa zayitaa fi gaazii gurguree nurraa tujjaara listiroota ragee. Kana waan fide ni beekta Oromoon osoo wallaalan ta'in kana gabrummaa fide kana. Gabrummaan hin finne. Gabrummaa qofti hin finne. Gabrummaan sun qonnamaan dhoorkin. Qonnamaan dhoorkin jimamaan dhoorkin gabrummaan. Qonnii fi poolitikaan walitti hin deemu. Thank you. Namni poolitikaa irratti sodaachisaa miti. Naggadaa fi poolitikaa maal tolfite? Naggada jechuun waan hedduu keessa deema. Wanni fadhee yoo deeme qonna tanaas islaamummaan numa dhoorka. Gabrummaan si jedhee dhugaa gabrummaan numiite. Samiin asuma dhaabbatti beeka laal samiin biitti biraas hin jirtu hin beeka. Warri qotatu agartee rahmanni rabbii lafa nuu gahedha. Warrummaa namni qabsoo finiinsee sagartee mi jaarraa abbaa gadaaf warri qabsoo finiinse nama sii galee jaarraan mataan isaa magaalaati waan warroo nama keenya harka silaa namni keenya gaafii hin kaasu. Jaarraan mataan isaa lafa qoteen beeku nama daldalaati jedhe keenya. No lafa qoteen jennee bar. Warra hanga naggadaaf magaalaa seenee uummata biraatirraa saba biraatirraa waa barateetu qabsoo tanaas moorfiniinse artistoota keenyaas yoo laalle warruma magaalaa uummata Yemanii wajjiniif sabaaf sablammii biraa wajjin waan jiraatanii arkaniif siigalee kileebar waan ta'aniif qabsoo tana finiinsan. Silaa uummanni Oromoo guutuun naggadaa fi akka uummata Tigree kanatti yookaan akka uummata Uraagee kanan naggadaa fi waa hedduu keessa turre. Gabrummaan akkana nummiituu sila. Tigreen naggadan beektu baleessoo hisaab idde. Tigreen naggadan beektu amma barte Tigreeni. Within 27 years. Fadiloon dhugaa saabbaanaa gaafa dura uummanni keenya baadiyyaarraa magaalaa galuu guyyaa dura magaalaa gale sirba Suudaanii dhaggeeffata. Kanaan jaame maal rabbisi godhe? Mee jaal Fadiloo ifaat ni beektaati? Maal? Ifaat. Ifaat? Hin beeku. Okay, Adal Sultaanis ni beektaa? Adam Sultaanii. Adal Sultaanii. Hin beeku. Ndageenyu. Akkuma hojii naaf nama kanatti. Tana barra nummaa wanni usne futan. Hai abbaa qubee maali? Adal Sultaan maali abbaa qubee? Naayimi abbaa no isin naani mina abbaa qubee. Daldala ammoo fusii mutti hin jiru. Daldalaa sin jechuutti hin jiru. Uummanni Oromoodhaa daldalaan beekamaa. Waa'ee riteelaa kana namni akka keenyaa Afrikaa keessaa beekamuun hin jiru. Dhalootaan hanga qabutti Oromoon parsantii 95 techi qotti. Parsantii 5tu naggada dirree dhawaa keessaa fi biizinasa Yemanii fi siigalee Uraagee fi Adaree faa jala daddalagee baree mataa isaa kanatti.
Fuudha deemte Yamani hubannu barsiisee jiran yamani makana hubannu barsiisee barbaadani Yemaniin addunyaarraa tokkoffaadha adeero maal taate durii irraa kaasee gaafa rasuulaatirraa kaasee addunyaarraa lammaffaan number 2 gaafadhaa warra yaman abbaleessu addunyaarraa gaafa rasuulaatirraa isaan naggate beekan maal taate gaafadhaan jinja borgorma yaman sanuu eenyu isin barsiisee jaan daldala injiru wodde akkana jaamu laal jee cafe oromoo barsiisee maali cafe ijoolleen teenya takka takka laan maaliif amanti beektaa cafe Jechoota tokko jira sheekoo kanumatti sii galtee amma waawuun si dhuftee kokkoon si dhuftee sii galtee ijoollummaarraa kanumatti afaanirraa walitti dabarsan sii galtee gaafa kanaa akkas turre sam dhugaa seete ijoolleen gariin qabsoo dhiyootan eegalle. Waan beeknu beektaati. Joffee maal jedhata joffee maal jettee? Joffee bara haraan deema. Joffee bara gaarantii sii galee taarikha lama taa'e Oromoo riiteelitti taate silaa agarre piraawud Adiloo Naggadaawu yeroo duraatiif 1991 Lagaraamis Lagaraamis qofa akka taarikaa jiru Oromoon gisee takkitti waatti gurguratu. Ani wanni takka wanni hin jiru hin jiru dura riisarchii godha fakkeenyaaf amma Afrikaa keessa Afrikaa keessa namni abbaa qubee dhabee abbaa riisarchii wati isiniif nu dhaggeeffadha isiniif as baasa amma fakkeenyaaf Afrikaa keessa namni yeroo duraatiif meedikaalaan marraqame nama Oromoodha. Meedikaala maali? The first time the horn of Africa Afrikaa tana guutuu marsa marraqame namni meedikaalaan marraqame fakkeenyaaf namni meedikaala gaafas baasetame Dawa kamu saintisnya. Jangan sih betanya apa cek sini kita dapat akan mendapat. Google mah gue tadi beta. Akan itu baru dawa kan ayo nunjuk teu. Hah? Dawa kan bas. Abalu dawa kan abbas ayo nunjuk teu nufta. Amma tanawulin fattarinaati. Wanni bichuu barbaade. Oromoon tun eega addunyaa dhufte bakka akkama jirti jechuudha. Nama ila deemtee nama barka rooti. Qonnaan bultoota namuutuu sii galee firraa qotatee siirjee ilmaan isaatiif jireenya isaa jira. Qotatoota bar dhiyeenya kana eeganii qotutu dhiyeenya kana bara. Duris numa qotata. Maal nyaata namni duris? Dur horee gatammoo fatiilo. Dur jechuun amma fakkeenyaaf warri Harargee hunni tiifata sii galee. Ifii booranii. Hin tiifatan. Asiifi baalee hunni qotatti. Fuudhisan fuudhisan. Hin qotan duraan. Qotan qotachuu bara akaafoo kan kiifaa eegale akaafoo kiyyaafaa eegale qotachuu akaafoo yilee keenya meebi. Oromoon bar qonnee eegaa baaduu feegalte fatiilo. Ansan qofaa micaffee kiyya dhugaa kijiba kaniin dhageen taarikaan dhagee Oromoon sii galee amantii fi waa hundaa'u agartee amantuma Islaamaa tanaaf kanaawu ummatuma Yemanii kanaatu eega boodaa dhufee sii galee Harargee tanaas keessa faca'ee ummata qaalluu jaaniin kana amantii fi absumaallee gorachuu barsiisee jaan. Malee duraan awwa makaa ummata barbaada awwa duraanii. Awwa beektaa. Nama amantii kana kookan nyaateetu. Harargee maali amanuu turte caffee turu macheem gaa waaqeffataan jettu Harargee waaqeffataan beektu. No waaqeffata Harargeen Oromoo waaqeffataadha. Laal Harargee waaqeffatuudha. Oromoo guutuu waaqeffataadha. Affaar waaqeffatuudha. Soomaal waaqeffatuudha. Laal waaqeffata jechuun afaan isin beektan awwaama jechuudha. Awwaama jechuun nama amantii hin qabne jechuudha. Nama awwaama. Garuu rabbiin tokko ta'uu ni beekan gaafasumaa. Amantii qaban amantii. Amantii ni qaban. Yoom durmoo? Tam qaban. Amantii waaqeffata qaban. Waaqeffata amantii dhaabatti awwaamumaadha. Awwaama. Awwaama war shartii fi waan dhoorkituu fi waan dhiiftoota akka hin qabdu bar waaqeffata. Bar waaqeffata shanaa qabdu maal taate? Ni qabdi shadaan ni qabdi akka Baantu haraam himee waaqeffataa keessatti. Hundee laali. Haraam ni jirti haraam akka. Lakki waaqeffataan amantii Oromooti. I think amma takuma 300 fi 40 fi 45 akkas jirti. So amantiin maal tolaan. Amantiin hundi gaalaali haraam qabdi. Thank you. Amma fakkeenyaaf amantii waaqeffataa keessatti. Achi kan se'u. Amantii Islaamaa waaqeffataa keessatti amma fakkeenyaaf. Riisarchii godhee jira. Amata dhibba afur turtee jira. Achi kan waaqeffataadhaaf. Amata dhibba afur adeera amata inni waaqeffataa keessatti kan garee maama bayaan inni waaqeffataa. Laali amantii waaqeffataa keessatti tokkoffaan zinaan dhorkaadha takka.
كتاب رجع كتاب رجع نخاوني بيخني على no beekanii akkam jarana ni beekanii laal waaqeffataan akka rabbii oromooti ibnu arabii irraa katabee jira ibnu arabii ni beektaa amantii nabiyyiti barbaachisu amantii waaqeffataa jedhanii oromoon itti raatu ni beektanii nabii eenyu maqaan isaa way amantum oromoon akkana waa lafaa fudhatte eenyu gaara yambicha tokko nabiyyicha tokko maqaan inni ramadde mai nabii Musada lakki nabii Musaa miti lakki Nabi Luti Jiloo wako. amantii nabii Nuh edon taane abo abba ko beda jiro ko erga barbiti Anna lillahi jiloo wako beekoo lakkeen kana dhageenya lakkeen amantii ambichaan simu jira dhaggeeffadhamma sije obboleessi nabii Nuh eenyu maqaan eenyu obboleessi nabii Nuh ni beektanii Luti ka Kadagay Harumida kuma caffeen jeesuni bo Yuusufii miti jara keenya Yuusuf waan alaalaysitu qabdu Nabi Yusuf dengadda dhufe adeero gaafa Nabi Yusuf dhufu Oromoon Oromiyaa tanarra almost amata kuma dhibba sadii jirti bajjara keenya maal wayita kuma dhibba sadii almost addunyaa sana maal gaaraatti abbaa qubee jira deebi'anis noo hojjaa turre no gaafa Nabi Yusuf dhufu Oromoon already Oromiyaa irra jirra nuti Oromoo laal Oromoo ni jaamu jiru yeroo sunitti akkamitti injiru Oromoo ni jaamu maybe yeroo sunitti warri ka wani kumfaan jiraachuu dhaan warri ka ham faa warri ka kuush faa warri ka waan akkanaati malee Oromoo faa warri ka kana kana faa jira kuushii fi ham jechuun maali Oromoo maami Oromoo miti Aswaan tureen amma uummanni aswaan sun Oromoo jechuu dandeenya uummanni Somaalii Oromoo jechuu dandeenya amma uummanni Affaar Oromoo jechuu dandeenya amma fakkeenyaaf abbaa qubee ilmaan abbaa qubeetiin namni maal jedha dirqama maqaa kiyya yaamuu qaba akaakoo kiyya dhiisa akkasii tanaaf beekaa waliin Oromoo jaan hin jirtu waliin barinni abbaa qubee gaafa jirtu kuushi gaafa fadiloodhaaf si gaafin gaafadhaa bar Oromoo tana waaqeffataa ergamaa rabbi irraatti dhufee jira amantii rabbiitii jeebitii reemta abbaa qubeedha amantii ambiyootaati yes ambicha tokko nabii tokko haa qabu serkaa baateeti ergamaan Oromoo dhufe rabbi waaqoo jilootiin Wako jani jani cafe tai jani kole sana no jani na kas sije wallahi jani lagi dubbi waruma cafe je manne no fadiro je male ani jani wana halaleesitu wana halaleesitu ansimu abba kubeda Oromoon dur guutuma guututti ummata awama kasa nama amantii hin qabne amantii qulqulluudha خاجتي بالف كبيت بقولها ديبيت والفودون نجرتوني خان نجرو والكراتو بديما والكتنياتي نمي قابس نمي قابس مغفور نبيقا دقا يجب كتابة بريش كتابني سنين قبا يرو قبا أبدا بقوسين فتا لا من يربو قوتون أكسران بودر نمي دواتان دمك آدا أكو متكتما أمازوني أخنا قرتين متامازو كزيراتو غارة جاتو كان Oromoo akkasin turre lakki cafe no aboo dhufa boodarra namni tolfachuudhaaf waaqa osoo jennu waaqeffataa maarree badheen dubar waaqeffataan aadaadhaati amantii jedhaniiti amma wayyeessaa dhufan laala amantii yoo goonee ijoollee dhiiraa cafe eega boodaati sinastiraataan isaanii ijoollee qolarraa muruu eegala malee dur barbaadiyaan dur irraa murtu bar Uummanni mursii irraa muru. Uummata mursiiti kun warri aadaa isaa odoon tuqin akkasii jiraate qullaan deemu uummanni kun qibaabee fayyadan kaayu. Uummata Oromoo garuu uummata Yemanii kanaaf dhufee dambe. Malee kun Gaambeellaa ragaa jiraame. Uummanni Gaambeellaa adda isaanii harmara irraa isaatuma deemtu. Caffee ati sittiin dhufne viidiyummaan haramaayaaf dirree dhawaa keessa 1990 maal jettee kafaranjiin dubbattu tokko kan namni keenya qullaa yaa'u tokko. Arkee jira. Kamiilaan lafa deemu tokko dhagarre. Qullaa lafa deemaati baadhi huccuutti qabanii shaggooyyoo taala. Amma kunoo gaafa isaa waamu manni. Okay, amma dhugutti haasoo nooyyee. Caffee raamisi waa gaafadha. Caffee raamisi. Mee Oromoo tana hagamta akka beektaa if duuba deebii bara hamirraayi seenaa beekta. Tanaaf himi. Bara kanaatirraa Oromoon akkana turte. Oromoon tun achumatti rabbiin halaqee achuma uumamte moo bakka biraatti irraa galte. Isaan kun uummata hamoo hojii turan. Humni isaanii akkam turte. Oromoon beeku barbadar dargi irraa eegalitiin beekan Oromoo. Dargi achi beektu. Dargumaa siin beekan. Cafe irra deemee. Dargi irraa beeku. Dargi achi beekan.
Oromoo na tolchee beeku Oromoo dargeessiiti. Darguma deengeddaa tana moo jaffe? Caffee isa manguddoo gootanisa. Caffeen bar umriin gaafanne bar. Haile Sillaasee Minilik gaafanne bar nuti. Lakki seenummaan beeku lakki. Seenummaa dhugaa jiraa miti seenaa dhugaa rasuli. Dargii as malee dargii achi Haile Sillaasee illee seenaa beeku. Uummanummaan keenyaa agartee wohumaa gisee tilmaamu gaafa Sheekh Kabiir akkasii waatee sun gaafa akkasii sun jaamaa irraa beeknamee waa takka. Akkas taanaan Oromoo lamaa jira akkas taanaan. Puruufiin qabnu kan amma akkanaa Oromoo abbaa qubeetiifi. Wiiloon haabeen. Amma waan abbaa qubee sana tarjuu sun deemuugaa. Ay nabiyyi waaqoo jiloo nama jee barabbaa. Waaqoo jiloo. Waaqoo jiloo hin jenne obboleessa Nabinuuhu maqaan eenyuun isin jee jira. Haaruun isin jee. Haaruun mormeessa Musaa. Musaa. Obboleessa Musaa. No, inni eeyisaa fuudhee abbaan keenya qalamada eenyu. Inni Nabinuutiif deemaa beekadhu abbaa qubeedhaan hin beekaa. Nabinuuti irraanfatee. No, Nabinuuti. Nuti shanjinuutiif dimoo. Ijaa qabdu. Inna lillahi. Qoomiin isaa bar halaaka Abajaniin baaseetiin dubaafachu seef godhee. Ayyee hanga inni baasuu gaaffii si qaba. Cafeeraan bis. Nabinuu abbaa keenya kalama Faatimi. Adibte ade. Okay. Ummanni Nabinuu dura turan hundinuu dhuman. Dhumane. Ilmaan afran isaa fudhateetii bahee jaan. Lakki ilmaan afran isaa qofa bakki. Warri isaa hojii yaabbate hundaa fuudhee kutee warri taphate. No, ilmaan jechuun nama afur qofa fuudhee kutee jechuun miti bara amma gosa takka agarree. Warri isaa hojii yaabbatee fi. Hunda fuudhee kutee. Bineensaa hunda fuudhee kute. Hormaanni lammadhaa achiraa eegale. Yaa. Aduu hojiidhe. Hormaata lammadhaa kana keessatti nuti gama kuush keessaa burqinemi achiraa maddinee bar kuush keessaa baane akka Oromootitti Somaaliis Afaaris waan hunda. Akka beektoo? Maal beekte? Taarikhuma addunyaa dubbata. Kami dubbata akkamitti tabanti? Cafe nabi Luuti miti nabi Nuuhi hormaanni lammataa karaa eegale malee nabi Luuti ummatuma isaa qofa. Aboo Jooffeen bakka biraa jira. Jooffeen jirtutti. Okay, ilmaan Nabinuu lakkaa'uu dandeessanii maqaa isaanii? Nufeessu hammaan tanaa isa keenyaaf nufeessu. Isaan keessaa nama tokko jechuudha. Eenyufaadha? Amma fakkeenya Oromoon Nabinuu ilmaan Nabinuu beeku Oromoon. Amma nuti wanni irra walii galuu qabnu uummanni keenya dur awaama ture qonnaan buluma ture garuu dhugaadhaa gabrummaan hedduu. Fadiloo nama maqaa isaa Oromoo ture? Injiru. Nama maqaa isaa Oromoo ture eenyu abbaa qubeedha? Yaa ture. Nama maqaan Oromoo dhaama? Yaa. Abbaan Sany. Riyaadii dhalate lafa amma Riyaad jeniin tana dhalate Oromoo yaa? Abbaan Sany. Abbaan isaa tapha. Amma Suudii wanni nuun feene bannuti lafa san morbuu dandeenya lafni san miraaza keenya sila akka dhugaatitti sila. Abbaan qubee beekumsa ni qabaadhiis bakka amma sirri. Wanni Suudii wanni Oromoo harkaan feenee fi nuti biyya san yoonii fi waraqaa biyya sanii fudhannee akka uummata biyya saniitti siistama keessa seenne. Abbaa qubee ani Ameerikuma sanaa jechuudha lafti san lafa teenya. Uummanni Ameerikaa warri dursun warri Indiyaan Ameerikaan fakkaatu sun uummata keenya kaara ergee tokko fakkaata. Akkuma amma fakkeenya warri Indiyaaniin kun biyya tana falmachuu dandeenii yooma warri adiin itti dhiisa. Amma reediyoon akkasumatti keenya fakkaatanii cafe. Wal fakkaatan. Afaan wal fakkaatan. Afaan keenya amma yaada keenya jijjiirinaa jirane alaa gullee amma uummanni karaa Austraaliyaa sunis uummanni gurraachi waan irra dhalate British fitte uummatuma keenya uummata Gaambeellaa kanaaf kana fakkaata lafuma sunuu ni himannaa qabna. Akkasii addunyaa irratti osuma kana waa himannuuti dhumu yaanaa na fakkaati. Oromoo jechuun hiikaa isinii beektani. Teenya maarree Ohio Nebraska amma fakkeenya Oromoo jechuun hiikaa isinii beektani. Herame gaafii dhugaadhaa amma fidde maquma Oromoo kana jijjiiranii Ohio jechuun kan amma maqaa afaan Oromootiin hoodoo Ohio micaa yaamtee biraati. Aboo Alaskaan muka waan ijaanii tokko jira caffeen ni beeka muka baadiyyaa keessa jiru. Muka sunichi meera jaatun.
Nebraska Bar jira wanni kun Nebraska dhagaa jiran inni wanni kun gandi waan chaffeera akkama bis. instant fe'ee ta'uu Nebraska. qaba. Maaliif Hota afaan wanni kanaa kun maaliif afaan biraatiin hin jirre? Wanni ati ilaaluu qabdi. Maamarin. Amma fakkeenyaaf Naayiroobiin lafa Oromootii miti yoo jechuu baatte maqaa biraatiin afaan biraatiin maaliifii fi Naayiroobiin maaliif hin jirre? You have to understand it. Okay? Bombaasa yoo taate maaliif bobbaasaan kun maqaa biraatiin maaliif hin jirre? Maaliif maqaa kana ayyaamamuu danda'a? Okay? No. Lafa teenya bar lafa teenya. Ati bara maanta fuutee tiba suuti geessite abbaa qubeedha. Hawaasa keessa namni kun Oromoo ta'e malee namtichi abbaa qubeedha. horaa jechuudha. Arabaa keessaa suuti geessa. Nabiraas haa deebifachuu qabnaa laata. Horaan achi dhalate maqaan isaa horaadha. Laalama fakkeenyaaf. Teenisiinis tanisiitii teenisii yaa'anii wayii lafa buustitii yaa'an oo nun kan guutii naan tanisiitii yaa'an. Ameerikaan teenyaati. Akka abbaa qubee jetti maanta suutiin ta'e jaamiti. Yes, miraaza horaadha. Miraaza horaadha. Riyaa jiddaa. Riyaa jiddatti dhalate horaan. Manshatii moo shamizii fi himime. خميس في سيجالي مشيخ مو مال مشيخ no برا ما بقى أنا مر ريالتي ني وجرا جرا خنيا سي منا ما يمجر تاني برا ما تقول دمنه أنا بر وني نسينجه نمتيجي هورا جنين كان أما أورومو جنون كوني أشيد دالتي تكجا وتسوني سا نمتيجي أما سومالي جنون كان فكينيا أوكي in hora jeni makani sa oromo da mo amma ganu tinti amno hora jetun afan arabaati namni afan araba beetan jirtan jara kana riyad dalate nijira ana ka garbena sammo wonu kun wan garte qoranna raggeessite barachuu dandeessu amma akka oromo rakkina ni qabno kun kitaabni rabbarraa jira okay fadiloon fidura ko tana fakkaata so amma namni achi dalate achi gaafa dalatu ilmaan hedduu waan taaniif ani asin taa'uu je'eeti Ijipti dhufe jechuudha. Jamma Ijipti jennaan tana durni beeyta lafa tana miilaan deemani. Okay? Horaan kun jechuun Oromticha kun kaa. Obboleeyyan sadii waliin dhufe. Obboleeyyan duraa. Ambar horaa takka hin beeku. Horaan keenyuti. Horaan keenyuti. Horaan katabbooti haa. Jechuun horaa kana ta'e eenyu gaafte eenyu waan silaa amma goyaatti. Oromoo ka jennuun kana kaa. Hai, Oromoo maqaa jirti horaa goote. Kan ammoo Oromoo jennuun kan maqaan isaa bar horaadha bar. Oromoo horaa oosaati. Horaan beektu horaa. Maqaa qoosaati. Nikneemidha. Oromoon kun maqaa qoosaati. Oromoo namni oole waan kun beekuun oololaa. Ammoo wanti fagumeedhaan. Maqaan Oromoo jemmuu kun maqaa qoosaati. Jechuun hai ati maqaa haarii nuti deeman tanatti. Kun haarii miti bar waan bar manguddoo waan isan daqiiqaa fadhu manguddoo amis daqiiqaa fadhu. Takka. Nageenya akka inni achi dhalate. Eenyu? Oromtichi bantu kun akka achi dhalate kan nageenya. Lakki maqaan maqaa bar maqaan bar amma kun maqaan amma fakkeenyaaf ilaala amma horaa jettee Google keessa yoo seentee ilaaltu siif hima. Okay? Horaadha. Oromoo jettee obboleessitu hin jiru ilaala. Okay? Horaadha. Horaa jiituma. Okay? Google keessa seen ilaali jaffe waan inni isin jootan. Okay? Maksudnya, mana nado bisa seri, nado bisa. Okay. Telepon biraan qabu. Jara kan namni bilbila telefoon biraa jiran qabdanii jirtanii jala kana. Shaashee ni qabda bilbila biraa. Meja kan gurgura me gurba kana gargara. Gargara sebasa jira kan. Uummanni Oromoo matalaa faseeta. Maqaan Oromoo jukuni ni kene misaati. Maqaan wadaa horaadhaa jechuudha. Maqaan Oromoo jukuni akkatti dhufeen siimaa dhagee. Ayya badaboo. Oromoo jechuun maal jechuudha? Hiikkaan isee. Mbeewwan. Maqaan afaan mee namni beektan afaan Oromooti Oromoo jechuun maal jechuudha? Namni afaan Oromootiin Oromoo hiikkaa isii namni beektan hiikkaa amma fakkeenyaaf akkuma gartee iftuu. Shaayonni dhaabbiin asii osoo beeka. Mee shaashamannee himi Oromoo jechuun maal jechuudha? Hiikkaan isii. Amma qaalotti beeka malee beeku. Hiikkaa isaan beektati Oromoo jechuu malee hiikkaa. Maqaan namaa hiikkaa hin qabu. Akkamitti hin qabne amma caffee jechuun hiikkaa hin qabu. Caffee ni qaba caffee. Thank you. Maamma jechuun hiikkaa hin qabu. Lakkii ati hiikkaa isaa nuyi mata baay'ee jechuudha. Asumaan ni habar akkasumas hin jiru akkuma fakkeenyaaf amma tumsaa jechuun hiikkaa qabaame afaan Oromootitti. Ayi Oromoo jechuudha. Dachaas jechuun maqaa qabaa bara akkasumas afaan Oromootitti Oromoo jechuun barreessaa qaamee nama meeqa nama 60 takka taatanii jirtan amma ol siitanii jirtanii maqaa kana barreessaa jiran. Nanti ko beeku. Maqaa tuusaa.